بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو كم نجا فيا كسني المان رما كم نجا فيا دانا جيني بدادا بغانا كسراتني هكا بكسرتني تنجا قبادا جراتاسي إيميلي أرانتنا نرد في كنا إيميلي باي قداتو كودايو إيميلينكم ما فرقمي جتني warri yaaddanii bira dabartan akkanumatti akkuma salphatti ilaaltanii biraan darbinaati. Irraa fayyadamaa afaan Oromoo qofaan beekne malee Ingiliffaan beeknu kana jaamaadhaan akkanumatti wallaalla waan ta'eef afaan Oromoo haa wal beeknuun ittiin wal deeffannee takka takkaan dhukkee walitti kaasna wal dubbifna wal hin dhiifnu. Kanaafuyyuu iimeeliin kun baay'ee nu fayyada akka namoonni biraallee irraa barataniif dirqama irraa barachuu qabanis nulleen faayidaa barbaanna waan ta'eef irraa fayyadamuun keenya dirqama keenya. As keessa dhuftanii namoonni irraa afaan Oromootti deeffachuu barbaadan jechuudha. Iimeelii keessa dhuftanii iimeelii isinii ergame kana afaan Oromootti deeffattu haaluma salphatti akkana koppii gootanii barreeffama dheeraa namichi rukutamaan nu barreesse kana hundaayyuu koppii godhanna. Koppiin gubbaa kanarratti namaaf hin baati. Kennu argaa jirtan natti fakkaata. Koppiin godhaa as keessaa bahee afaan Oromoo biraan dhufa kun afaan Oromoo asittiin aappii tanan qaba Ingilishii fi Oromoo jetti gabbuufattanii irraa fayyadamuu dandeessanii. As keessa dhufee beeksisni xiqqoo dhufee nama jeeqaa yoo sabrii godhanna gaarii kennu kana bakkee kanan duwwaa kana gubbaa irraa jiru kana bakkee duwwaa jiru kanan tuqee as bira jechuudha. Bakkeetti barreeffadhu sin jedhu kanan tuqee paastii godhare. Ingiliffaan kan achi jiru hundinuyyuu achiittiin argee koppii godhadhe sun dhufee as naa ba'a. Ergasii boodan dhufee ammallee bakkee kana cuqaasa afaan Oromootittiin deebifachuuf jechuudha. Afaan Oromootittiin deeffadha. Isiisan cuqaasa dhufee afaan Oromootiin jala kanattiin naaf ba'a. Sabar kinoo barbaadaa jira. Kunoo afaan Oromootiin naa bahee amma barreeffamni baay'ee dheeraa waan ta'eef asii akkanattiin xiqqoo tana keessattiin akka hin xiqqaata waan ta'eef kunoo kun amma saleedaan kun hin xiqqaata. Saleedaan kun waan xiqqaatuuf saleedaa xiqqishoo tana keessatti dubbisuu irraa maal godha asittiin guyyaa ka jedhu kanarraayyuu gadi qabee ammallee hanga xumuraatti akkasuma giduma harkista gadi hin baa'annu hanga xumuraatti barreeffamni baay'ee dheeraadha afaan Oromootiin ka dhufes. Ammas koppii kun bakkee koppii jettu tana jira koppii tanan godhadha. Koppiin kun as biratti nu baateen baddee jirti. Gadhiisnaa hin badde koppii kunooti irra mul'isuu hin dandeenye. Ergasii kalas barnaamijatti tana ofirraa balleessee ani barnaamijatti tanatti ittiin fayyadama. Ittiin kitaaba daftara jechuudha isin kun iddoo sanaan dhufaa kitaabattii tana keessan dhufaa qaraan qopheessee waan jiruuf keessuma seenaa keessa seenee amma asittiin afaan Oromoo durattii sanaan asittiin jijjiiree dubbisa jechuudha. Asittiin jijjiiree kennoon naa dhufee jira afaan Oromoo hanga xumura isaatiiyyuu naaf dhufee jira. Namichi waan achitti afaan Ingiliffaatiin odeessaa inni oole sun guutuun isaatuyyuu asittiin odeeffannoo isaa guutuu isaatuyyuu quba qabaachuu danda'a jechuudha. Inni iimeeliin isaa kun immoo wanni ergameef wanni inni irraa fayyadamaa jedhu akkaawuntii keenya
waggaa lama keessatti waggaa lama osoo hin xumurin akkaawuntii keenya akka haaromsinu nu gaafata. Kunoo akkuma argitanii guyyaa guyyaan googiliin eegumsa nageenya keenya keessa jiran akkaawuntii googilii keessan haaraa. Akkaawuntiin keenya akka nurratti hin cufamneef hedduu tokkoon dirqama dubbisuu qabdanillee irra fayyadamuu qabdanii isiniin jedha. Akkuma jedhu kunoo guyyaa guyyaan googiliin eegumsa nageenya keenyaa keessatti ijaarameen akkaawuntii googilii keessanii heeyyama malee akka hin seenne gochuudhaan isiniif odeeffannoo dhuunfaa keessanii nageenya akka qabaatu gochuuf cimee hojjeta. Akkasumas nageenya keessan nageenya maaliin eegama inshaallah eeguuf jecha oomishaalee keenya hundaa keessatti gochaalee icciitii cimaa kan faayilota dhuunfaa keessanii fi daataa isin waliin wal qabatan kamuyyuu hangam akka kuufannu xiqqeessanii qabachuu jechuudha. Odeeffannoo dhuunfaa keessanii eeguu fi kana booda tajaajila keenya fayyadamuu yoo baattanillee hayyama malee akkaawuntii keessan isinii maal jechuudha keessanii akka hin seenne ittisuu barbaanna. Lakki namicha kana lakki jennee nu dhiisii hin taane. Kanaafuu yeroo sochii dhaabuu herreega googilii tokkoof oomishaalee fi tajaajiltoota keenya hundaa keessatti gara waggaa lamaatti fooyyessuu irraa nama kana mul'atu dubbisa more. Ani asii gadiin dubbisa kun hojiin qabu. Kinoo laalla bakkeen jabduun kunoo dire. Maal kana mul'atu dubbisiisaa namicha fayyaan qabu. Bakkeen jabduun eessarraa kunuyyuu ergaa googilii akkaawuntiin tokko haqamee booda yeroo googilii akkaawuntiin haaraa uummannu teessoo eemilii akkaawuntii haqamee deebi'ee fayyadamuu hin danda'amu. Googilii fakkeenyaaf eemilii keenya akka qabnu sana yoo itti fayyadamuu dhiisnee waggaa lama geenne ta'ee akkaawuntii keenya sana haaromsuuf hin dandeenyu jechuudha. Achumatti dhaabata. Maasalaama Allah yastar. Akkamitti akkaawuntii keessan aktiif gochuu dandeenya? Karaa salphaan googilii akkaawuntii sochiirra oolchuuf yoo xiqqaate waggaa lamatti al tokko akkaawuntii sana seenuudhaan waggoota lamaan darbee keessaa dhiyeenya kana akkaawuntii googilii keessanii yoo seentan akkaawuntiin keessan akka sochiirra jiru waan ilaalamuuf hin haqamu. Shukran. Yoo seenuu baadhee haqametti karaaleen biroo akkaawuntii keessan akka socho'u gochuu dandeessan kanneen akka asii gadii kanneen jechuudha. Kanneen akka asii gadii kun hayyee asii gadii kanneen eshi eemilii deebisuu yookaan erguu maal jechuudha no googil diraayivii fayyadamuudhaan maal jechuudha innis viidiyoo yuutuubii tokko ilaalu guyyaarraa ilaalla kun eeyyama kan kee malee guyyaarraa viidiyoon ilaallamaaf mishkila oromoon osoo jirtu akkamittiin waliif ilaalle viidiyoo ilaalla eeyyama kan kee barbaachisu hayyee suuraa tokko qooduun eessa qoodna inshaallah hayyee aappii tokko buufachuun wallahi eeyyama kan kee malee buufanna gaafii kan kee malee buufanna maayinna hayyee hin buufanna isallee abshir googilii sarchii fayyadamuudhaan isallee fayyadamna bakka akkanuma nu naagalee fayyadama aappiin yookaan tajaajila qaama sadaffaatti darbinee lammaffaa yoo seenan qaama sadaffaa seenuuf googilii waliin galmaa'uu fayyadamuu maaliif naagalee almuhim imaammata kana keessatti kanneen ala ta'an tokko jiru. Fakkeenyonni akkaawuntii googilii kan chaanaalii yuutuubii viidiyoo kana yaada qabu herreega kaardii warroonni kanneen qabus aappii maxxanfame aappii maalii pilaastorii keessallee seenuu hin dandeenya sallee hin seenna inshaallah.
asii gada malee. Googiliin akkasuma meeshaalee herreegaa googilii keessanii buufachuuf gargaaranii fi filannoowwan daataa keessanii halaas nu dhiisi. Teeptaan dursi keenya yoo barbaaddan akkaawuntii keessan sochii akka gootanii maadrii kalaas sochii goona ammayyuu sochii godhaa jirra bakka dhiis bira tarre. Dubbifadhaa hunda keessanuu dubbifadhaa daqiiqaa kana guutuu taa'ee sirni dubbisa. Akkaataa googilii daataa nuti walitti qaban